Yeroo amma toora Facebookii gubbaarratti obboleen Coolataa gameessi siyaasaa Oromoo akka isaan boqotanii jiranidha kan gabaafamaa jiru. Dhuguma yeroo hamma obboleen Coolataa boqotanii jiru kan jedhus guutummaa guutuutti ragaa qabatamaa wajjin qabannee isiniif dhufneerra. Hanga xumuraatti nu faana ta'aa. Akkam jirtu hordoftoonni Eebbaa Broadcasting. Warreen maatii keenyan ta'an ammoo subscribe gochuun mallattoo bilbilaa tuqaa. Komentii jalatti yaadaaf qeeqabdan nuuf share gochuun hiriyoota keessan bukkee geessisa. Egaa baga nagaan dhuftanii oduu keenyaarraa keessatti seenaa qabsoo Oromoo keessatti iddoo olaanaa qabuu fi hayyuu fi falmataa siyaasaa beekamaa obboleen Coolataa isiniif dhiyeessina. Yeroo ammaas maal keessa jiru kan jedhu wajjin ilaalla. Leen Coolataa bara 1946 keessa Wallagga Lixaa keessatti dhalachuun yeroo ijoollummaa irraa kaasee nama uummata isaaf dhaabbatu ta'uun isaa ni himama. Barnoota isaa sadarkaa jalqabaa fi lammaffaa Wallagga keessatti xumure. Gara Yuunivarsiitii Haile Sillaasee magaalaa Finfinnee deemuun saayinsii siyaasaa baratee ture. Yeroo barnoota isaa keessatti haalli biyyattii hammaachuu, mirga namoomaa, sarbummaa fi afaan Oromoo dhorkamuusaa dhibee leencoo jaarmiyaa Mancaa fi Tuulamaa keessatti hirmaannaa kan jalqabaate. Inni kun bu'uura siyaasaa isaatii bakka guddaa qaba. Bara 1973 Leen Coolataa, Alamuu Qixxeessaa, Dr. Magarsaa Barii, Huseen Suuraa fi miseensota biroo waliin adda bilisummaa Oromoo hundeessanii hundeeffama ABO keessatti yaada qindeessuu, kutaa siyaasaa hoogganuu, qabsoo Oromoo gara addunyaatti beeksisuu keessatti shoora olaanaa taphateera. Leen Coolataa biyya keessaa fi alaa qabsaa'ota Oromoo ijaaruun ummata Oromoo addunyaa irratti beekamtii akka argatu gochuuf hojjete. Diaspooraa Oromoo cimsee tajaajilus gumaacha cimaa godheera. Bara 1971 mootummaa Dargii kufeen ABO fi WBO waliin Finfinnee seenanii Leen Coolataan tooftaa nagaa fi marii araaraa cimsuuf hojjete. Garuu walitti bu'insa siyaasaa fi ilaalcha ABO fi Addawaayii gidduutti uumameen bara 1992 ABO keessaa ba'ee biyya alaa jiraachuu jalqabe. Booda bara 2010 keessa Leen Coolataa falmii siyaasaa bifa haaraan tamsaase. Kitaabota akka The Ethiopian State at the Crossroads jedhu irratti barreesseen ilaalcha siyaasaa Itoophiyaa fi haala Oromoo irratti madaallii gabaabaa dhiyeesse. Leen Coolataa qabsoo Oromoo keessatti ABO hundeessuun Oromoon eenyummaasaa akka tiksatu kakaasuun, qabsoon Oromoo addunyaatti akka beekamu gochuun, siyaasa Itoophiyaa keessatti falmaa haqaaf dhaabbachuu keessatti seenaa hin dagatamne uumeera. Atoo malee yeroo ammaas toora miidiyaa hawaasaa gubbaatti akka obboleen Coolataa du'aniirutti gabaafamaa jira. Barreessaan beekamaa Lalisaa Indiris Adam akka toora Feesbuukii isaa gubbaarratti barreessetti akkas jechuudhaan waa'ee isaanii dubbata. Hayyuu gara balleessaa fi gameessi Oromoo obboleen Coolataa fayyaa guutuu qabu. Oduun as toora marsaa hawaasummaa irratti adeemaa jiru oduu sobaati. Amma Doktara dhuunfaa fayyaa obboleen Coolataa bilbilaan qunnameen ka'e. Akka isaan naan jedhanitti obboleen Coon arrayyuu bilbilaan haasofsiisneerra. Rakkoon oomtuu hin jiru. Namoonni karaa Feesbuukii odeeffannoo sobaa tamsaasaa jiranii maal akka isaan yaadan hin beeku. Fayyaan obboleen Coo yeroo ammaa kana haala baay'ee gaariirra jira. Wanti isaan ilaalchisee maxxanfamaa jiru hunduu oduu sobaati jechuun nuuf himaniiru. Waaqni fayyaa guutuu waliin umurii dheeraa isiniif haa kennu jechuudhaan katabee jira. Barreessaan kitaabaa Lalisaa Indiris Adamii.